guyyaa arbaadha. Mootummaan Ameerikaadha keezii tan tagartee appeal courtidha. Appeal courtidha fi federal courti adda baasaati ilaalaa warri hordoftan silaawni beektan bikka lachuutu warri federal courti tan Washington Seattle jirtu fi akkasumas tan gartee appeal courtiin tan Washington DC jirtu keezii adda addaatti oofaa jirti. Keezii tanarratti warri courtidha manni seeraa appeal courtiin mootummaadhaan warra gartee Ameerikaa dhufuudhaaf processni isaanii approve hin tahin nalagaa jirtaniimi amma dura warri approve tahee jiru akka dhufan jetteeti appeal courtiin ajaja dabarsitee jirti. Kanarratti sadarkaa lamada warra gartee approve hin tahin kana akkamitti akka fiduudhaaf deeman takkaawammoo process isaanii kana akkamitti akka gaggeessan kanarratti ibsa nuu kennaadhaa jetteeniiti appeal courtiin mootummaa gaafattee jirti. Kana gartee amma dura isin himaatiin ture. Dubagaa ibsa kana ilaalchisee mootummaan guyyaa arbaadhaa jechuu guyyaa 3 dura karaa appeal courtitti faayila siidhaan hiixee jirti. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti faayilli kuni yoo xiqqaate peejii 44 qaba of keessaa. Faayila dheeraadha, faayila guddaadha. Saniifuu as keessatti waa hedduudhaatu jira. Wanni hedduun jirtu. Wanni gartee as keessatti isaan irraa haasawan qabxii 2-3 qofaan isin hima taan gartee ani guututti amma dura waan hin dubbisiniif jecha wanni takka gartee as keessatti ta'e isaan haasawan warra dhugaan refugee ta'ee keeziin isaanii mirkanaawee jiru. Processni isaanii tartiiba gartee haaraan laalamee fiiti akkasitti karaa process levelatti aanu karaa level gartee approvalii san irratti hojjetamaa fi waan jettuutu dhiyaate. Karaa itti aanuun warreen dhugatti gartee refugee ta'an jechuun warra gartee duraanuu faamiliin isaanii biyya Ameerikaa jiru akkasumas ammaas karaa gartee carraa UN'tiinis haa ta'u karaa immoo warra gartee USRAP'n approve godheen warra dhufuudhaaf deemu kana tartiibni isaanii processa nuti haaretti hojjenneetu jira. San keessa deemee akkasitti karaa approve'itiin dhufuu qabanii. So lama jechuu. Tan sadaffaadha warreen gartee biyyootan adda addaa keessa jiran. Kan yeroo ammaan tana pirezidantiin Ameerikaadha warri biyya tana keessa jiran akka gartee Ameerikaa hin dhufne jedhee dubbate. Keessaafuu ummanni gartee akka biyya Eertiraa irraa dhufu, Soomaaliyaa irraa dhufu, naannoo adda addaati irraa gartee warri dhufan ummata biyya sanii baanan. Jarreen kuni akka gartee karaa Ameerikaadhaa yeroodhaaf hin dhufne takka immoo keezii isaanii akka hin laalle waan jaaniitutu achi keessa jira. Saniifuu wanni tuni gartee peejii yoo xiqqaatte 44 kana gartee keessa deddeemee oduulee gartee isin fakkaatu ta isin gartee dhaga'uu qabdan je'eetanii yaadu isiniif himuudhaaf yeroo gartee muraasa booda isiniif himaa garuu gartee oduun tuni ammaan tana karaa appeal courtiidhaatiin jechuudha. Tana quba qabaadhaa. Tan gartee karaa federal courtiidhaa ammallee karaa courtiidhaatiin ammallee nama gartee USRAP tana gaggeessu keessaafuu warra approve tahee jiru nama gartee gaggeessu bikka hin buufu. Courtiin gartee waan isin eegu jirtu ani hin beeku ibsa tokkollee hin baafne ammaasis qaaxaroon isaan godhatanillee hin jirtu. Ati yeroo gabaabduu keessatti nama kana gartee bikka ni buusanii jaaniiti warri gartee kanarraa hubannoo qabu dubbachaa jiran. Yoo gartee nama san bikka buusan achi booda tartiibni itti aanu namni kun gartee keezii tana karaa isaan itti approve ta'anirraa
eega duruunuu approve ta'anii jiran karaa gartee isaan itti Ameerikaa dhufanitti nama gartee jala hordofee mootummaadhaa fi koortii wajjin hojjechaa keezii kana saffisee gartee as fiduu jechuudha. Kanaatu deemaa jira karaa gartee waa'ee refuujiitiin. Saniifuu gartee guddinni ammaan tana karaa gartee keezii tanaatiin wanni appeal koortiin tuni haalaataan isiin itti hojjettu. Ajaja duraan jajiin Seattle dabarse san akka warra gartee injectionaan keeziin isaanii akka fuuldura tarkaanfattu godhame jechuudha. Karaa sanii fi karaa gartee ammaan tana mootummaan irratti hojjechaa jirtu. Wanni gartee mootummaan ibsa kana naquufiin isii barbaachise guddoon akkaataa keeziin piroosesa kan refuujiidhaa kun itti hojjetu kana waan jijjiiraa jiraniif jecha mootummaan mee akkaataa uummanni kun gartee itti dhufan nu ibsaadhaa jaaniiniti koortiin gaaffii mootummaa gaafattee jirti. Mootummaan gartee yeroo asitti gartee difendantiidha. Akkasitti gartee karaa kana akkaataa mootummaan itti ilaaltutti keezii tana ibsaa jiranii jechuudha. Kana ammaan tanaaf gartee hanqanumaan isin himuu barbaada. Guutuu siidhaa gartee peejii akkumaan isiniin jechaa jiru peejii 44 peejii hedduudha. Peejii kana gartee irra deddeemee keessa deddeemee gartee amma waan isin barbaachisu waan isin dhaga'uu qabdan jedhee kan yaadu qabadheetiin isinii dhufa. Oduun gartee tan refuujiidhaa achitti hin dhaabbanne ka dhaabbatte isinitti hin fakkaatin piroosesni immoo gartee karaa koortiitiin akkanatti soso'aa jira. Akkasuma sanitti karaa gartee koortii Siyaatiliitiinis wanni gabaabduun gartee oduun takka gartee bahuu qabdi san yeroo gabaabduu tana keessatti ni baati hogguu baate isinii qabadheetiin dhiyaadhaan isiniin jira.